Namni naga'ee malee galii walitti qabu diina uummata Oromooti jedhan obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha. Uummatni naannoo Oromiyaa keessa jiraatu dhimmoota adda addaa kanneen akka ijaarsa waajjira gandaa, kaffaltii huccuu milishaa, galii hojii raawwachiistuu gandaatiif, daandiidhaaf, buusaa gonofaa, fannoo diimaa, ispoortii, buusii miseensummaa, ijaarsa waajjira paartiitiif, waldaa misooma Oromiyaatiif, inshuraansii fayyaatiif, gibira lafaa, ijaarsa dallaa mana barumsaa, sirna eebba milishotaatiif, afeerraa qopheessuuf, raayyaa ittisa biyyaatiif kaffaltii biroon yoo jiraatan nagahee utuun fudhatiin hawaasni kaffaltii kamillee akka hin kaffallee pirezidaanti Shimallis dubbatanii jiru. Yaa'ii idilee 8ffaa waggaa arfaffaa bara hojii 6ffaa cafee Oromiyaa irratti murtoowwan darban keessaa inni biroon ammoo kellawwan gumuruukaa fi sakattoo nageenyaa gurguddoon alatti bakka garaa garaatti funyoo hidhuun maqaa galii magaalaa sassaabuu jedhuun kellaa jedhanii hawaasa dararuun akka dhaabbatu obbo Shimallis Abdiisaa hubachiisanii jiru. Kana malees milishaa dabalatee qaama nageenyaa uummata dararuu kamuu adabbii cimaatu eeggataa jedhanii jiru.